Hayyeen ashamaa hordoftoonni chaanaalii Abeeloof nagaan isiniif haa ta'u. Lafa jirtanitti isiniin jechuun jaaladha. Hayyeen baga nagaan dhuftanii gara chaanaalii kiyyaa anaa dhufuu isiniin jechuu nan jaaladha obboleewwan kiyyaa. Warreen har'aa fuulli keessan wanta gugurraacha ofirraa qaqqabu akkasumas immoo fuulli keessan jajjabaataa ta'e baay'ee isin rakkisu. Maal akka itti fayyadamtan mana keenya keessatti firii keemikaala irraa firii kan ta'e fuula keenya miidhuu kan hin dandeenye yeroo hundumaa itti fayyadamne faayidaa hedduu irraa argachuu dandeenyu manuma keenya keessatti baasii tokko osoo hin baasin jechuudha. Wantuma nyaannu wantuma dhugnu sanarraatii kan itti fayyadamee ofii kiyyaa isinis akka itti fayyadamtan barbaadeen jira. Hundumti keessanillee na wajjiniin ta'uu qopheessee isiniin argisiisa haala kamiin kunoo ani amma qopheesseen jira. Isin immoo maal irraa akkana hojjedhee maal akkana jedhee haala itti fayyadamu akkaataa isaa hunduma sana hordoftanii ittiin deemuu ni dandeessu. Wanta baay'ee tokko baasii tokko isin baasisuu hin dandeenyedha. Kanaaf iyyuu amma gara hojii isaatti ni galla hordoftoota kiyya seeraan na dhaggeeffadhaa na hordofaa isiniin jedha. Warreen immoo har'areef gara chaanaalii kiyyatti dhuftan immoo like, share, subscribe gochuun gara chaanaalii kiyyatti dabalamaa. Warri na hordofaa turtanis galatoomaa isin galateeffadhaa. Waaqayyo bara keessan jireenya keessanaa eebbisu isiniin jechuun jaaladha. Amma daariktuma gara hojii isaatti galla na hordofa seeraan. Kunoo buleewwan kiyya wanta na barbaachisan kunoo fuula keenyaaf baay'ee bareeda xirritti godhee fuula keenya nu bareechuuf akkasumas immoo wantoota gugurraacha ta'an nurraa baay'ee ittisuuf wanti nu barbaachisan tokko isiniin qabadheen jira. Yoo argattan damma oriijinaala yookiin immoo damma asilii isa jedhan damma noormaalii jechuudha. Kunoo kana fakkaata. Akkasumas immoo kunoo fresh yuugaardii jechuudha. Yuugaardii namni hin beekne jirtanii fresh yuugaardii yookiin immoo itittuu isa jennu biyya keenyatti jechuudha. Akkasumas kunoo shaayii magariisadha. Shaayii magariisni baay'ee tokko faayidaa guddaa nuuf qaba. Innaa warreen kana akkamitti walitti goggodhannaa yoo jettanii kunoo shaayii kana fakkeenya kuteen jira. Akkani harki kiyya waan tokko ta'eef jechuudha. Kunoo tokko firee tokko qofaan si gahaa hanarraa jechuudha. Hanarraa ansi'a takka firee tokko qofaa jechuudha. Kunoo egaa firee tokko as naqanneeti. Kunoo as naqadheen jira firee tokko. Akkasumas immoo yuugaardii yookiin immoo itittuu keenya itti naqadhee isin argisiisa. Kunoo hanuma har'aa fuula keessan isin ga'u jechuudha. Kunoo maankaa anam hamma isinitti tolu. Anamma maankaa xiqqoodha. Maankaa ishee xinnuutti kunoo tokkoo fi walakkaa jechuudha. Akkasumas immoo kunoo damma immoo jechuudha. Baay'ee hin jabaata. Gidduutti dhaabetti isinitti argisiisa. Kunoo jechuudha ilaa baay'ee waan jabaatuufanii gidduutti dhaabee itti kanatti naqadhee kunoo maankaa ishuma qabdu kana. Maankaan kun hanuma dammaati. Kunoo as naqadhee haala bareedaa ta'ee wal keessa godhaa na hordofaa isiniin jedha. Kunoo kanuma mil'aagama kanaatiin jechuudha. Amma waan hundumaa eeganii wal keessa godhadheetii isinitti argisiisa. Kunoo haala kanaan akkasittiin hundasaa lama sadansaa jechuudha. Sirriitti waliin makuu qabdu. Sirriitti akka wal isiniif nyaatetti jechuudha. Kunoo haala kanaan egaa akkas gooneetii dibadheetanii naan isin argisiisa. Hundumti keessan na hordofaa. Haala ani itti deemuun yoo deemtanii yeroo gabaabaa keessatti jijjiirama guddaa irraa argachuu dandeessu. Baay'ee tokko faayidaa qaba. Innaa hundumti isaallee wanta keemikaalarraa firii ta'edha. Fuula keessan isinii bareechaa malee rakkoo tokkollee isinirra geessisu. Ragaaf immoo ofii kiyya dibadhee hundasaa isin argisiisa. Haga dhumaatti na hordofaa jaallatamtoota kiyya isiniin jedha. Hundi keessan akkatti fayyadamtan yoollee damma isa kana abdan jechuudha. Fakkeenya yoo damma isa kunoo damma amma isa kana jechuudha. Yoo isa kana abdan damma kunoo dammi akkasitti bitamus jira. Inni kuni oriijinaala miti natti fakkaata ta'e hin beeku.
dammi gosoota baay'eetu jira. Kun amma damma akkasitti dhufuus jira akka daamuuti. Inni kun immoo damma noormaalii isa damma biyya keenyatti nyaatamuun damma noormaalii jechuudha. Isin garuu waa kanattis yoo isa noormaalii kan mana arabaa keessa irra caalaa kan jiru isa kanadha. Mana arabaa keessa kan jiru isa kanadha waan ta'eef kana argattu. Mungkin isa kana mana tokko qofa jira. Mana tokko jiraachuu dhiisuu hin danda'a. Kanaafiyyuu isin isa kana jettanii zibaatii jettanii xiqqil shaayii yookiin immoo shaayii magariisaa yookiin immoo giriin tii isa jedhan kana walitti adda baallaqattu jechuudha. Amma ani haqeen deemeetiin dibadhe isin argisiisa qophiidha. Na hordofa hanga dhuma. Hayyeen hordoftoota kiyya kunoo deebi'ee dhufeetiin jira. Fuula kiyya saabunaatiin saabunaa isin tamacha'uutiin fuula keessan dhiqattanii dursitanii qulqulleessuu qabdu. Maaliif nyaata hojjettu aduu keessa waan adda addaa keessa turtu. Kanaafiyyuu fuula keessan kunoo bishaanii jechuudha bareechitanii miiccachuu qabdu. Eega miiccattan immoo sooftii yookiin anamma fooxaa kunoo ani tooyil hospitaalarraa kan naaf kennameeru adii isin hospitaalarraa mulaazim rakkoo tokkollee hin qabu jechuudha. Fooxaa yaanii moo'een hospitaaliin jedha asirraati. Fooxaa lallaafaa tatta'e jechuudha. Waan manaa qabdan ta'uu danda'a. Fooxaa suuqiirraa bitachuu dandeessu. Akkasumas immoo akka carraa yoo mustashfaa yookiin immoo mana yaalaarraa isinii laatamellee rakkoo tokkollee hin qabu. Yoo isa ta'uu baatellee sooftii itti fayyadamuu dandeessu. Kunoo egaa akkasii fooxaa qulqulluu kan fuulaa qofa kan ta'e waa biraa itti gochuu tasa hin dandeessanii. Kan fuulaa qofa kun yeroo hundumaa har'atti fayyadamee miiccadhee bushadhee gaafa biraa yeroo fayyadamus akkasuma. Kunoo amma yeroo itti nashafattan jechuudha. Kunoo akkasittiin bishaansaa irraa nashafattu. Erga nashaftanii booddee jechuudha. Fooxaansa haaraadha waan ta'eef. Kunoo haala kanaan egaa fooxaatiin fuula keessan ofirra sarxat gootanii ofirra na haxaayina suuta. Akkasittiin egaa fuula keessan gogee nashafamee jechuudha. Gara dibachuutti deemna. Ani yeroon dibadhu jechuudha. Harkaan dibadhu natti tola. Kanaan dibachuu kiyyarra harkaan yoo dibadhe natti tola. Maaliif harka keenyatu iddoo hundumaa beeka waan ta'eef jechuudha. Yeroo hundumaa yoo itti fayyadamtan dhugaa baay'ee tokko faayidaa qaba. Wantoonni kun akka manni yaalaa jedhutti illee urgoo yookiin itittuu godhachuu itti fayyadamaan jedha waan ta'eef itti fayyadama. Dammi immoo faayidaa hedduu qaba. Durayyuu faayidaa dammi qabu himee fixuu hin danda'u waan ta'eef haala kanaan as jala jechuudha. Fuula keessan jala iddoo gugurraacha'e. Namoonni baay'een fuulli keessan kun sababa aduutiin, sababa aariitiin, akkasumas immoo sababa hormoonii adda addaatiin jechuudha. Ni miidhama baay'een keenya jechuudha. Nyaata ni ejjenna. Bakka keessumaa ijoolleen biyya arabaa jirtanii nyaata yeroo ejjettan fuulli keessan baay'ee miidhama. Maaliif xiraadha wanti hundumaa yeroo hundumaa jechuudha. Foon itti caccaala. Innaa erga akkas gootanii masaajii gochuu qabdu. Toshitanii masaajii. Dibdanii ma'iistu osoo hin taane toshitanii masaajii gochuu qabdu. Haala kanaan akkasitti masaajii gootanii kunoo egaa masaajii gootanii toshitaniitiin jechuudha. Haala kanaan akkasittiin hunda iddoo hundumaatti dibuu qabdu. Kunoo asitti illee nyaara keessan jala asii baay'een immoo as jala. Namoonni meekaappiin baay'ee isin miidheefa meekaappii diddibattan jechuudha. Warri meekaappii jaalattan
kunoo meekaappii keessan dibattanii iddoo pirogiraamii yookiin immoo sagantaa keessan ooltanii deebitanirraa haala kanaan immoo maaskii dibattanii rafuu qabdu. Maaliif maaskii dibdanii fuula keessanitti booda kireemii dibdanii rafuu qabdu malee akka meekaappii gootan saabunaan kalaas dhiqxanii ittiin hin rafina, fuulli keessan miidhamuu danda'a. Kunoo fuula nu jalaa miidhame yeroo gabaabaa keessatti deeffachuu ni dandeenya. Amma kunoo haala kanaanii daqiiqaa 30 yookiin immoo saa'itii walakkaa ofirra turseen haala maalirra akka gahellee walumaan ilaallaa na hordofaa isiniin jedha jaallatamtoota kiyya. Walumaan hin badiina, walumaan ilaalla maalirra akka gahe. Hayyeen hordoftoota kiyyaa kunoo amma daqiiqaa 30 yookiin immoo saa'itii walakkaan booda deebi'ee ofiin jira. Kunoo haala kanaan goggogee jira jechuudha. Kunoo daqiiqaa 30 booda haala kanaan goggogee jira. Amma kana booddee dhiqee maalirra akka gahe isinitti argisiisaa. Dhiqee walitti deebina. Hayyeen hordoftoota kiyyaa kunoo haala kanaan ofirraa yeroo dhiqxan baay'ee tokko jechuudha. Dhugaa baay'ee fuulli keessan laslaasaa ta'a. Baay'ee tokko dhugaa waaqaan isiniin jedha. Itti fayyadamaa ilaala. Akkanitti baay'ee dassi nama jedhu jechuudha. Egaa akkas gootanii kunoo akkuma sila isiniin jedhee kunoo suuta jedhaati gogsaa. Torban keessatti si'a 3 itti fayyadama. Torban keessatti si'a 3 itti fayyadamta. Dhugaa rabbii fuulli keessan laslaasee warra arabaa yochi taa'aa jechuu dandeessu isinii jechuudha. Egaa akkas gootanii kunoo bishaansaa irraa badee qulqullaa'eeti qibaatii yeroo hundumaa fuula keessanitti dibattan. Anamma mulaazim oguma gosa kana ta'uu qaba jechuu dirqaman qabu. Wanta manaa qabdan jechuu wanta yeroo hundumaa qibaatii fuula keessan isinii mijatu itti dibachuu qabdu jechuudha. Bishaan yeroo miiccan immoo bishaan ho'aas miti qorraas miti giddu galeessa saabunaatti gootanii bishaan qulqulluu bichaasaatiin. Dura garuu saabunaa ana niqadhe osoo ittiin dibiin saabunaa niqee qulqulleessee ammoo egaa ammoo jechuudha bishaan qulqulluu ho'aa miti qorraa miti isattiin fayyadamee jechuudha. Kunoo haala kanaan kunoo egaa akkas gootaniiti masaajii fuula keessan baay'ee laslaasaa baadee baay'ee tokko jechuudha. Baay'ee laslaasaa isinii ta'a. Guyyaa 3 torbanuma keessatti guyyaa 3 godhadhaati dhugaadha na taajabdu. Dhugumaa isheenii waan gaarii barsiistii yookiis immoo waan yaraa barsiistii jettanii na taajabuu dandeessu. Fuula keessa waan miidhu tokkollee hin qabu hundi keessa. Akkasitti rafuu dandeessu galgala jechuudha. Guyyaan dibatiinaa galgala dibadhaa maaliif guyyaa olii gadi deddeemtu qibaatii moofitti dibdanii aduutti yeroo baatanii fuula keessa miidhuu danda'a waan ta'eef hordoftoota kiyyaa waan hanga yeroo kanaan hordoftanii hedduu galatoomaa isiniin jedha. Like, share, subscribe hin dagatiinaa. Turtiin keessan hanga turtii biraan walitti deebinutti ciao. Turtii gaarii isiniif haa ta'u isiniin jaaladha.